keessatti itti fufee akka jiru gabaafameera. Waraanni Sudaaniif humni ittisa saffisaa walii isaanii Kaartuum waaltaa keessaa dhiibanii wal baasuudhaan naannoo masaraa pireezidaantummaa fi waajjira muummee waraanaa to'achuuf yaalaa waan jiran fakkaata. Washington irraa pireezidaant Joe Biden jeequmsi itti fufuusaan gadduu isaanii ibsaniiru. Lammiilee Sudaan kanneen biyyattii keessatti deemokiraasii gufachiisuuf dhiibbaa gochaa jiran kamiyyuu daldala maallaqa herrega baankii Ameerikaa keessaa qaban yookaan qabeenya qabaachuu danda'an kamiyyuu akka hin sossoone dhorkuuf qoqqobbii kaa'anii jiru. Hokkarri Sudaan keessatti raawwatamaa jiru balaa guddaa akkasumas gaaffii ifa ta'e kan uummanni Sudaan mootummaa siviilii fi gara deemokiraasiitti ce'uuf gaafataa jiru ganuudha jechuudhaan Biden ibsa baasanii hubachiisaniiru. Hokkarri lubbuu lammiiwwan Sudaan dhibbaan lakkaa'amu galaafate kun dhaabbachuu qabaa jedhanii jiran. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi uummanni Sudaan rakkoo gargaarsa namoomaa isa mudateef addunyaan deeggarsa akka godhuuf waamicha dhiyeessanii jiran. Haaluma dhimma Sudaan kanaan wal qabateen lammiileen biyyoota adda addaa Sudaan irraa gara magaalaa daangaa Itoophiyaa matammaa seenaa jiranuu fi gargaarsi akka taasifamaa jiru Itoophiyaatti bakka buutuun dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM ibsanii jiru. Ebila 15 Sudaan keessatti lolli erga jalqabame booda namoonni 12,000 matammaadhaan gara Itoophiyaatti seenuu isaanii IOM beeksiseera. Dabalata kanas jaallanne. Itoophiyaatti dubbii himtuun IOM raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota gara matammaatti dhufan keessaa lammiilee Sudaan kan Itoophiyaa warra deebi'an Tarkii, Eertiraa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi biyyoota 50 ol kan of keessaa qabu ta'uu ibsaniiru. Irra caalaan isaanii jechuun harka 39 ka ta'an lammiilee Itoophiyaa deebi'an, harki 27 lammiilee Sudaan, harki 13 lammiilee Tarkii ta'uu isaanii fi namoota 12,000 guyyaa lama dura gamas dhaqqaban keessaa harki 20 daa'imman ta'uu ibsan. Akka dubbiimtuun kun jedhanitti biyyoota embaasiin isaanii lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffii ergan dabalatee namoota gara Itoophiyaatti galan gargaaraa jirra jedhan. Embaasiiwwan adda addaarraa lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffiin nu dhaqqabaa jira. Fakkeenyaaf mootummaa Keeniyaa, Somaaliyaa, Ugaandaa warri nu bira ga'an lammiilee isaanii geejiba daangaarraa gara Gondar magaalaa dhiyoo jirtutti gargaaraa jirra. Kana malees garii isaanii hanga Finfinneetti akkasumas hamma dandeenye immoo wiirtuulee geejibaa IOM keessatti keessumsiisaa jirra jechuudhaan Itoophiyaatti dubbii himtuun IOM ibsanii jiru. Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessatti yemmuu jaarsoliin biyyaa garee hidhattoota faannoo jedhamee beekamuu fi humnoottan mootummaa gidduutti araara buusuudhaaf marii taasisaa jiranu kanatti kaleessa ganama sa'aatii dheeraadhaa fi dhukaasni dhaga'amaa akka ture jaarsoliin biyyaa kun VOA'tti himanii jiru. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfii humnoottan seera kabachiisuu fudhachaa jiranu akka mirga namoomaa hin sarbines gaafatee jiraachuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaaw Baahir Daarirraa Habtaamuu Siyyum immoo as Waashingtan DC qindeessanii ibsee jira. Gara oduu biraatti yemmuu dabarru immoo Kaartuum keessatti dhukaasni cimaanii fi dhoo'insi darbee dhaga'amaa yemmuu jiru kanatti Itoophiyaan walitti bu'iinsa adeemaa jiru kanarratti mari'achuudhaaf ergama Jeeneraala Sudaan Abdul Fattah Burhaanii kamisa kaleessaa simattee jirti. Oduu kanaafis jaallanne. Ergamaan addaa kan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan Dafaalaa Alhaaj waraanni biyyattii nama meeshaa waraanaa lafa kaa'uuf qophaa'e kamiifiyyuu dhiifama gochuuf fedhii qabdii jedhan. Waldhabdeen kun ebila 15 kan eegale yoo ta'u kanaan dura waldhabdee waraanaa kan Jeneraal Abdul Fattah Burhaaniin durfamuu fi garee morkataa humna waraana saffisaa yookaan immoo RSF jedhamu kan Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaaloon ajajamu gidduutti ji'ootaaf waldhabdeen hammaataa ture. Alhaaj ibsa gaazexeessotaaf Finfinnee keessatti kennaniin aangawoonni biyyoonnii fi miidiyaaleen hundi seeraan kan aangoo qabatee jiruu fi finciltoota adda baasuu qaba. Kunneen lamaan walqixa ta'uu hin qaban jedhan. Ergamaan Burhaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif durataa gamtaa Afrikaa waliin wal arguu isaanii ibsaniiru. Gama kaaniin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Sudaan akka jedhanitti humni deeggarsa saffisaa RSF dursee meeshaa waraanaa yoo lafa kaa'ate waraanni Sudaan hatattamaan lola dhaabuuf qophaa'uusaa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti ibsa tuuta oduuf kennaniin beeksisanii jiru. Waldhabdee kanaan haga ammaatti lammiilee nagaa yookaan siviilota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 550 ka du'an yoo ta'u 4,900 ol immoo madaa'aniiru. Miidhaa namoota nagaa yookaan siviilotarra ga'e qofa kan hordofu gareen doktoroota Sudaan kamisa kaleessaa akka beeksisetti
hokkara kanaan namoonni nagaa 457 kan ajjeefaman yoo ta'u 2300 ol immoo madaa'aniiru jedheera. Addaanittuu waliin qoodiin kaayyoo tokkoon hojjechuun injifannoodhaa fi akka nama geessisu abboottan durii irraa baruudhaan dhaloonni amma tokkummaa isaa irratti xiyyeeffachuu akka qabu pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee akeekkachiisaniiru. Gabaasni kunis dabalataan itti dhiyaata. Pireezidaan Saahilewarq waamicha kana kan dhiyeessan har'a kabajamee kan oole ayyaaneffannaa guyyaa injifannoo irratti dhaamsa dabarsaniin ture. Itoophiyaan qormaata adda addaa keessa yeroo jirtu kanatti ayyaana kabajame kanarratti kanneen argaman rakkoo dhaloota har'aa attamitti furuun akka danda'amu muuxannoo warra durii irraa barachuu qabaa jedhan. Weerara xaaliyaanii kan yeroo lammaffaan weeraramee ka ture abbaa biyyummaan Itoophiyaa gootota ishee cicha walirraa hin cinne qabaniin injifannoon argame waggaa waggaan yeroo mara bitootessa 27 kan kabajamu yoo ta'u inni ammaa kun yeroo 82ffaaf siidaa injifannoo 4 kiiloo jiru jalatti kabajamuusa Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Uubaa Dabre Tsahaay keessatti rooba cimaa irraan kan ka'e lolaa uumameen daa'imman 5 dabalatee lubbuun namoota 16 darbuun isaa bulchiinsi naannichaa beeksisee jira. Balaa kanaan mannoottan jireenyaa hedduun fudhatamuu isaaniitii fi beelladoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamnes miidhamuu isaanii itti gaafatamaan dhimma kominikeeshinii godinichaa Kaasaawun Abbaayinee VOA'tti himanii jiru. Yeroo ammaa roobni cimaan kan keessatti mul'achaa jiru bakkawwan naannoo kibbaa waggoottan 4 fi 5 darban keessatti caamsaadhaan miidhama bakkawwan turan ta'uu isaanii Yoonatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kunittuu kanaan jiru biyya ollaa ammoo gara oduu biyya ollaatti nu qaqqabeetti darbina. Chaansilariin Jarman Olaaf Shoolz jimaata har'aa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttootii wajjiniin Naayiroobii keessatti wal arganii mari'achaa jiru. Hariiroo diinagdee biyyoottan lammanii gidduu jiru walitti bu'iinsa naannootii fi fayyadama aniisa haaromsamuu danda'uu irratti kan marii taasisanii oduun kunis ittaanee isinii dhiyaata. Chaansilariin Jarmanii daawwannaa guyyaa 3 naannoo Afrikaa bahaatti gaggeessaniif Keeniyaan biyya lammaffaa itti goran taatee jirti. Kamisa kaleessaa Itoophiyaa daawwachuun itti gaafatamaa gamtaa Afrikaa kan waajjirri muummeessaa Finfinnee keessa jiru waliin wal arganii jiran. Chaansilariin Jarmanii kaleessa akka jedhanitti garee G20 jedhamu kan addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabuu fi humnoota diinagdee adda duree ta'anitti gamtaan Afrikaa dabalamuusaa nan deeggaraa jedhan. Kunis kabajaa ardii sanaaf qabaniin akkasumas kutaaleen ishee hedduu ta'anii fi heddumina lakkoofsa uummata ishee guddaa ta'urraa akka ta'e jalqaba imala guyyaa 3f gara Afrikaatti saganteeffataniin gamtaa Afrikaa Finfinnee jiruuf ibsanii turan. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Chaayinaan rakkina kanarratti xiyyeeffachuu barbaaddi. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyya isaaniitii alatti humna kasalaan hojjetu akka hin ijaarre bara 2021 erga waadaa seenanii booda xiyyeeffannaan Chaayinaa gara humna qilleensaatii fi humna aduu yookaan soolaara irratti luucceeffatee jira. Zaambiyaa keessatti humni qilleensaatii fi humni aduu yookaan soolaarri, Zimbabwee keessatti humni bishaanii hidha Kaariibaa, piroojeektii haaraa haniisa magariisaa kaampaanoonni Chaayinaa maallaqa irratti baasuu fi yookaan invest gochuudhaaf barbaadaa jiranudha. Hoogganaan dhaabbata yookaan kaampaanii haniisa qulqulluu Toonii Tiyuubii hirmaannaa Chaayinaa irratti abdii qabu. It is well documented that Africa has serious problem with power supply, with only 54% electrification rate and at the same time the economy is growing. Afrikaan dhiyeessii humna elektirikii irratti rakkoo guddaa qabdi. Saffisni elektirikii ishee 100 keessaa harka 54 yoo ta'u yeroo wal fakkaataatti dinagdeen ishee guddachaa jira. Kanaaf ardittiin carraa daldalaa guddaa badhaasa olaanaa waliin akka qabdu gaariitti galmaa'ee jira. Mana barumsaa dinagdeetii fi siyaasaa Londonitti argamu irraa Liibiyaan akka jedhanitti akkaataa waliigaltee biyyoottan addunyaa Paaris keessatti taasisaniin bara 2050 akka lakkoofsa Awurooppaatti sadarkaa addunyaatti gaazii gubataa qilleensa irratti faca'u gara zeerootti gadi buusuudhaaf tattaaffiin addunyaa maraa barbaachisaadha. Collective efforts from all countries with all sources of finance are much needed. Sadarkaa addunyaaf Afrikaa keessatti gaazii gubataa gara zeerootti gad buusuudhaaf tattaaffii waloon kan madda maallaqaa hunda hirmaachisu barbaachisaadha. Yemmuu Yuunaayitid Isteetsis piroojeektii haniisa haaromsaa kan Afrikaa irratti maallaqa baasaa jirtu kanatti Chaayinaan Afrikaa keessatti humna qilleensaa fi soolaaraa oomishuu irratti qooda guddaa fudhachaa jirti. Jaarmiyaaleen Chaayinaa sadarkaa addunyaatti humna haaromsamaa ijaaruu danda'u.
Akkasumas humna haaromsamaa hin taane ijaaruudhaaf biyya kamiinuu caalaa dandeettii akka qaban dubbatu Kaabus Van Staanden piroojeektii Global South jedhamurraa. Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure, oil flows. Xi Jinping akkuma yaa'ii zayita bobaatiif yaa'ii cilee gara Chaayinaatti geessamuu isaa mirkaneeffachuudhaaf jabeessanii hojjetaa jiran akka enerjiin haaromfamu babal'atus cimsanii hojjetaa jiru. Dhimmoonni walxaxoon akkanaa sammuutti qabatamuun barbaachisaadha. Akka fakkiitti dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Chaayinaa inni galaana irraatii fi dhaabbanni Firaansii Tootaal Inerjiin piroojeektii falmisiisaa gaazii hin calalamne karaa ujummootiin daddabarsu irratti gaanfa Afrikaa keessatti hojjechaa jiru. Piroojeektii kanaan wal qabatee waa'ee namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anuutii fi faalama naannoo ilaalchisee qeeqni jimaan adeemaa jira. Karaa biraatiin piroojeektichi humna elektiriikaa barbaachisaa ta'e kutaalee Afrikaatiif maddisiisuu danda'a jechuudhaan warreen deeggaranus jiru. Afrikaan kibbaa humna kasalaa elektiriika maddisiisu isa dulloomirraa kan ka'e rakkina humna haniisaa keessa seentee diinagdeen ishee miidhamaa jira. Ministeera elektiriikaa haaraa ta'uudhaan kan muudaman Kigosintiishoo Raamogoopaa tarkaanfiin jalqabaa fudhatanii ambaasaaddara Chaayinaa Chinji Adoongiin wal arganii waa'ee gargaarsa Chaayinaa irratti mari'achuudha. Jaarmiyaan Chaayinaa Hineen Guruup jedhamu Afrikaa kibbaa keessatti haniisa haaromsamaa diriirsuudhaaf karoorfatee jira. Piroojeektoonni haniisa magariisaa Chaayinaan dhiyeenya kana ifa goote yommuu piroojeektoota Chaayinaa kan akka Belt and Road jedhamuun wal bira qabamanii ilaalamanuu caalaan isaanii baasii guddaa waan gaafatanuu miti. Kunis qaama piroojeektii Chaayinaan irratti xiyyeeffachaa jirtu isa isheen xinnoon miidhagaadha jedhanii waaman. Isa Chaayinaan immoo Green Silk Road jettu akka ta'e ibsa. Gabaasni Kaatii Baartileetiin Johannesburg irraa